Madaamintoo yeroo maallaqa haadha kootii naa ergi jedhuun na caqaccaqxi. Baay'ee naafis sarmitu. Ashama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Isinis akka nagaa fayyaa naaf taataniif waaqayyo irraa abdii guddaan qaba. Mee akkamii dalagaan maalirraa siin ga'een jira akkamirra jirtu abshiraachuu ammaa dhumataa guyyaa 26tti galfannee jirra. Guyyaa 4 irraa buufachaa jirra jechuudha. Waaqayyo haa galatoomu siniin jenna. Har'a waa lama qabadheen dhufee tokko afaan Arabaa barachuun dadhabee mee haala kamiin afaan Arabaa barachuu danda'a kan jedhuu fi ani yeroo baay'ee madaamii kootiin yoo maallaqa haadha kootii naa ergi jedhee na caqaccaqxee fuula natti guurtii akkam naaf wayya kan jedhudha jechuudha. Egaa jalqaba irratti kanan isinii deebisu waa'ee maallaqaa wal qabateeti. Maallaqni fi madaamiin waliin beeknu. Yoo isiniin jedhu maallaqni keenya fi madaamiin waliin beeknu. Ammas taanan borus taanan. Isaan gaheen isaanii mindaa keenya nu kaffaludha. Nutis gaheen keenya hojii isaanii siraatan hojjechuudha. Maallaqa keenya haadha keenya erginee, abbaa keenya erginee, abbaa feenitti erginee, feen biyyatti erginee firfirsinee madaamii waan galtu tokkollee hin qabu. Ijoolleen keenya waa baay'ee dogongortanii jirtu. Hicciitii keechan madaamitti hin himatinaa. Waan keechan madaamitti hin himatinaa. Maallaqa kana ebeluudhaaf galcha jettanii madaamii keechanitti hin himatinaa. Madaamiin keechan gaheen isaanii maallaqa naa ergi yoo jettaniin sinii dabarsuudha malee eenyudhaa maallaqa ergitaa eenyu irratti maallaqa ergitaa maaliif ergitaan ishiin ilaallatu. Maaliif jennaan nuti nama of danda'e tokko gola madaamii keessa gaafa jiraannu nama sirritti of danda'ee jiraachaa jiruudha. Siniif galee miti maaliif jennaani nuti waan jiraannu beekna. Maallaqa keenya san bakka itti erginu jara waan galchuun qabu. Kanaaf obboleettii koo wanni isin jechuu barbaadu gaafuma maallaqa ergitu sanuu ani harmee kootiifan erga haadha kootii naa ergi jechuun hin qabdu. Isaan waan kana si jammar hin jaalatan hin inaafu. Inaaffatu isaan qaba jechuudha. Keessattuu yoo haadha kiyyaafan erga jette hin inaafu jechuudha. Akka maatii keenya waagoon hin barbaadan. Maallaqa itti nuu kennan kana barra. Giddii nuu kennu giddii harka isaaniitii ba'a ni beektumii kana. Kanaafuu ebeluudhaafan erga osoo hin taane akkaawuntii irratti ergachuu qabdu san itti kennitee siif dabarsuu qofa gaheen ishii jechuudha. Inni biraa immoo ijoollee baay'een akkaataa maallaqa yeroo ammaa kana madaamonni ishii jedhanii alaan namaaf hin erganii ijoollee baay'een madaamiin alaan erguu fi diddee jirti jechuudha. Haa ta'uti garuu baankii fi alli baay'ee waliin caalu yeroo ammaa gabaa gurraachii fi baankiin parsantii 3 garuu maallaqa birrii 3 wal caalaa jechuun kumarratti birrii 3 jechuun xiqqaa miti. Maallaqa 1,000 yoo ergite meeqaatu irra deema kan jedhu san yoo hirrenne garuu guddaadha. 1,300 argachuun jira. Kanaaf garuu erga madaamonni didanii baankiidhaan yeroo ammaa parsantii 32 irra ga'ee jira jechuudha. Sharafni Saudi Arabiyaa akka hin beekutti akkasii alaan garuu 35 fi aga 36tiin jira. Warroonni alaan ergachaa jirtanii haala saniin beekaa sin jedha. Ani guyyaadhaa dabarseera 35 fi wayiin jira jechuudha. Baankiidhaan immoo 32 fi akkasiin jira. Waluma cinaa deemaa jira jechuudha. Walumaa galatti warroonni madaamii keessan isin erguu diddee baankiidhaanis yoo ergattan miidhama qabu. Duraan bari alaa yoo 28 ergannu baankiidhaan 14 ture. Baay'ee wal fagoo wal duraa duuba jira ture. Amma garuu wal bira jira waan ta'eef miidhaa tokkollee hin qaba jedhee hin yaadu. Agamuu miti agamuu nama miidhuu jechuu barbaadeen. Inni biraa afaan Arabaa akkamittiin barachuun dadhabe kan jedhu. Waleen afaan Arabaa akkamitti barattee ji'a meeqatti barattee haala kamiin barattee mee isinitti hima. Anis akkuma keechanitti gaafan biyyaa ba'u afaan Arabaa elif baa paa ka kan jedhan sanis hin beeku. Garuu amma qubee isaaniitti saga tokko mana barumsaa dhaqee sun taane ijoolluma isaanii gizee isaan baratan
jedhi naan jedhu nan jedha. Bifa qubee sanis adda baasee nan beeka. Garuu walitti fidee barreessuu hin beeku jechuudha. Afaaniin garuu nan jedha. Haa ta'u baatii meeqattan afaan Arabaa baradhee akkamittiin baradhe. Manni nani jalqabatti gale mana ijoollee ture. Ijoolleen kan waggaa 8, kan waggaa 5, kan waggaa 3, kan waggaa 1 jira ture. Ijoollee 4 ture. Haa ta'u jarri kuni gaafumaan mana san seenu baay'ee na simatanii na jaalatan jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf na jaalatan maal akka ta'e hin beeku. Faamiliin itti gale sun akkanumatti na jaalatan. Garuu ani immoo isaan hin jaalanne. Baay'een isaan jibba ture. Yoo isin jedhu gizee keessattuu uffatanii shaffanatanii dhufan amma ofirraa fuudhutu qaban malee duraan sirriitti shaffanatu nama sodaachisu. Gizee akkasitti dhufanii ani gizee sanitti baay'ee sodaadhee balbala jala dheechaa nan bu'an ture. Bakka yeroo jalqabaa baay'ee na rifadhan ture galanni waaqayyoof haa ta'u isaan immoo baay'ee na jaalatu turan. Yoo nan dhukadhe na barbaadu. Akka daa'imaatiitiin yoo nan bu'e na sossobu. Sooftii fuudhanii fuula kiyyarraa imimmaan koo xaragaatti ofitti qabanii na sossobu turanii. Inna haala saniin osuman jiru bilbila faanaa kennu turanii laali naan jedhu. Ani bilbiluma kanallee dhugaa biyyumatti illee ani maatiin koo naaf hin eeyyamne shamarri bilbila yeroo ammaa kana kamalee duraan xiqqooshii maatiin hin sarmanii shamarri bilbila qabachuu guddistuun toltu jedhu turanii. Haala saniin odoo jiru ani biyyatti bilbila baay'ee hin fayyadamne biyya Arabaatittan bilbilas qabadhee bilbila faanaa kennu turanii bilbila kana baay'ee ittiin beekuun ture jechuudha. Osoo akkas ta'u garuu chaansii kan argadhe maalidha karaa ijoollee saniin afaan Arabaa kan barachuu danda'e karaa ijoollee saniin. Akkamittiin karaa ijoolleetiin baradhe waan jedhe ijoollee kana faamilii suni na biratti gatanii ni deemu. Ani immoo daddafee dalagaan qabu cidaatiin qabu daddafee xumuree tanan kutaa tokkotti ijoollee kana galchaa hin teenya televizyiiniinis jira. Ijoollee kana fuuldura dhaabbadhee daftara qabadhee jecha maal jedhu qabadhe seetan haadii wushu. Haadii wushu kan jedhu sun sirriitti naa qabameera. Yeroo baay'ee haadii wushu waan jedhe deebii waan naa deebi'uuf wannatti isa sirriittan itti jabeeffadhee qabadhee daftara kiyyarratti qabadhee tanan wantan barbaade san fuudhaa haadii wushu yoon jedheeni fakkeenyaaf amma harka kana quba kana qabee tanan haadii wushu jennaan haadii asaab naan jedhani haadii wushu jennaan haadii eddeen naan jedhani ani immoo galmee irratti nan qabadha. Haadii wushu jennaan haadii wajji naan jedhani nan qabadha. Haadii wushu jedheen kana boqoo kana qabee haadii kuduud naan jedhan kuduud. Asumarraallee warroonni beekne kana boqoo kan jennuun kun afaan Arabaatiin kuduud jedhama jechuudha. Naan jedhanii jechuudha. Achumarraanan immoo haadii wushuu jennaan haadii kasham naan jedhanii ani nan barreeffadhaan ture. Haadii wushuu jennaan haadii makaar naan jedhanii nan qabadhe. Haala kanaanan ani afaan Arabaa barachuu danda'eera. Ji'a meeqattan baradhe osoo jedhe baatii 4 keessattan baradhe jechuudha. Kanaaf ijoolleen afaan Arabaa sin dhibe maaltu akka sin dhibes koomentii jalatti naa barreessaa. Ani immoo afaan Arabaatiin siniif hin deebisaa. Maal jechuu yaaddanii sin dhibe siniifan deebisaa. Sin immoo daftara irratti barreeffadhaati dubbisaa jechuudha. Dubbisni immoo dubbisuu bichaa osoo hin taane sammuutti ol galfattu jechuudha. Haala saniin haala salphaatti afaan Arabaa barachuu ni dandeessu. Ani ijoolletti fayyadameen baatii 4 iyyuu natti hin fudhanne gaafan afaan Arabaa tokko jedheetu baradhu maalan jedhe beektanii anamaa biishoo qolantiku ebisaa fariin jedheen natti kolfanii ani ishii sanuun beekuyyuu anamaa biishoo qolantiku ebisaa far laalaa yaa habiibti inti sirti bentina mannuu atiru hinti saafariin naan jedhan ani simbira taa'uun barbaadu nanta saafara jennaan lakkii giiftii keenya ati ammaan booda intala keenya taate tasaafaruun hin jiru naan jedhan ture. Galanni waaqayyoof haa ta'u waleenis hojjettee nama har'a geechuu taatee jirti. Dhugaa nama har'a ga'us natti fakkaanne yeroo jalqaba baay'ee nama rifachiisa. Dhugaa dubbachuudhaaf amma biyya Arabaachuun baay'ee nama rifachiisa yeroo jalqabaatitti. Yoo baratan garuu omaa namatti fakkaatu. Ijoolleen haarawaa dhuftaniitu dhiphattanii dhiphuu keessa jirtanii akkuma barattanitti malee omaa isinitti fakkaatu. Keessattuu baatii Ramadaanaa kana yeroo jalqabaatiif warroonni dalagaa argitanii
barana bichaadha malee egere waan salphistanii ilaaltu jechuudha hojii ulfaataa kana maaliif bakka barattan waan ta'eef uumaa isinitti fakkaatu ni hojjettu jechuudha garuu bara duraa kana baay'ee nama cinqaa nama dhiphisaa ani waan dabarsinatu beeka biyyi kun immoo Saudiin ni ulfaata dalagaan isaa biyya kamiirraayyuu Saudiin nama tokko dalagaa waan ta'eef ni ulfaata nan beeka waaqayyo si wajjin yaan ta'uun siniin jedha baay'een sin jaaladhaa sin kabaja